Barataa Yuunivarsiitii Wallaggaa Ifaa Taamiruu kan gaafa amajjii 13 2020 magaalaa Dambidolloo keessatti waraana mootummaa Itoophiyaatiin rukutamee hospitaala Dambidolloo ciisaa ture. Amajjii 15 2020 du'aan addunyaa kana irraa boqochuu isaa maddeen magaalaa Dambidolloo ifa godhanii jiru. Lubbuu isaaf jannata maatii firoottan isaa akkasuma ilmaan Oromoo hundaaf jajjabina hawwina. Yoyyaa ashamaa harka fuune kun barii maltiimiidiyaadha. Qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Tibba kana yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti barattoota Oromoo irratti addatti hacuuccaa fi gidirsaan akkasuma rakkoon adda addaa irra gahaa jiraachuu quba qabna. Kanumaan wal qabatee barataa yuunivarsiitii Jimmaa kan ta'e rakkoo nageenya biyyattii keessaaf maqaa isaa kan ibsuu hin barbaanne waliin gaaffiif deebii goonee jirra. Gamanumaan garasitti sin dabarsa. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Hello. Hello, dhagaan jira. Tole, duraan dursee sirraa turuu kootiif dhiifaman siin jedha. Rakkoo teeknikaatu xiqqoo ishee mudatiin sirraa ture. Ani maqaan kiyyaa Hawwii Mahammudii barii maltiimiidiyaa irraan si bilbilaatti jira. Hayyee. Ayyama kee ta'ee egaa toora bilbilaatiin nu arguu keetii fi duraan dursee hedduun si kabajaa maqaa uummata Oromootiin. Hayyee isinillee ulfaadhaa rakkoo hawaasi Oromoo keessa jirtu bilbiltanii quba qabaachuuf fedha qabaachuu keessaniif. Ayyee galatoomgaa. Tole gaamee garanumaan gama gaaffii kootitti hin darba. Mee ati kan itti argamtu ati barataa yuunivarsiitii Jimmaati. Kan itti argamtu gaa yeroo ammaa kanatti Jimmaa keessatti yuunivarsiitii Jimmaa keessattidha. Akkan quba qabutti. Guutummaan guutuutti gaa rakkoon Oromiyaa keessa barattoota Oromoo irrattis uummata Oromoo irrattis dararaa guddaan gahaa jira mootummaa kanaan. Haaluma kanaan wal qabatee immoo addatti yuunivarsiitii Jimmaa keessatti akka rakkoon jirudha kan quba qabnu. Mee haala naannoo Jimmaarra jiruu fi akkasuma mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessa jiru daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Hayyee egaa ulfaadhaa jechaa akkuma isin jettan ani qeerroo bilisummaa Oromoo kan yuunivarsiitii Jimmaa jirudha. Akka qeerroo bilisummaa Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa jiru tokkotti egaa rakkoo bulchiinsa yuunivarsiitiis ta'e mootummaa garboonfataa Itoophiyaatti rakkoo barataa Oromoo irra gahaa jiru kana namoota dhandhamachaa jiran namoota balaan yookaan rakkoon sun irra gahaa jiru keessaallee anis namuma tokkodha. Egaa akkuma beekamu rakkoon barataa Oromoo irra gahaa jiru yuunivarsiitii Jimmaa qofarra osoo hin taane akkuma guutuu biyyattii akkuma waliigalaattidha. Rakkoon kun immoo qeerroo Oromoo qofarra gahaa jira osoo hin taane guutummaadhuma sabboonummaa Oromoo cabsuu, aadaa Oromoo kan kaleessaa caalaa balleessuu, inumayyuu sanyii dugugaa hawaasa kana uummata kana irratti geggeessuudha. Akka yuunivarsiitii Jimmaatti egaa wanni jiru kanumadha. Sabboontota ijoollee ija hawaasa kanaa ta'an, ijoollee rakkoo hawaasa kanaa dubbachuu danda'an yuunivarsiitii keessa deemanii ijoollee ari'uun, ijoollee reebuun, ijoollee hidhuun, ijoollee doorsisuu fi hanga ajjeesuutti ga'uudha kan jiru amma yuunivarsiitii Jimmaa. Mee addatti ilaalchi isaan ijoollee Oromootiif qabanii ilaalcha hamaa akka ta'edha kan odeeffannoos qabnu kan gama sooshaal miidiyaa irratti argaatti jirru. Rakkoon kun maaliif ta'a jetteeti yaaddame? Barattoota Oromoof qeerroo Oromoo uummata Oromoo qofa addatti isaan qofa irratti maaliif rakkoon kun gaha jetteeti yaaddame?
argitee ilaali gaani akkuma duraan ibsuuf yaale mootummaan amma jiru kun mootummaa hawaasi kun naa ta'a jedhee ofii filate miti. Mootummaa yeroo barbaadetti anatu filannoo darbe jedhee humna waraanaa biyya kanarratti bobbaasee sagalee hawaasa kanaa ukkaamsee bulchaa jirudha. Mootummaan kun yeroo kamittiyyuu egaa akkuma beekamu wanta inni barbaadu namoota rakkoo hawaasa kanaa dubbachuu danda'an, namoota egeree biyya kanaa murteessuu danda'an ukkaamsee ajjeesee hidhee umurii isaa dheereffachuudha wanta inni barbaadu. Inni lammaffi immoo fuuldura kana akkuma uummata Oromootti cidha guddaatu jira. Cidhi kun filannoodha. Filannoon kun egeree uummata Oromoodha. Yeroo dhumaaf isa dhumaatti filannoon keessumaa fuuldura kanatti uummata Oromoo eeggatu kun filannoo isa dhumaati jedheen amana ani akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkotti. Kanaaf filannoo kana irratti immoo mootummaa gabroonfataan biyya bulchaa jiru kun hawaasi kun dantaa tokkoyyuu akka inni irraa hin qabne, abdii tokkoyyuu akka inni irraa hin qabne beekee sagantaas ta'e waltajjii isaan godinaalee Oromiyaa kallattii kamirratti deemanii geggeessan irratti mormii gurguddaa waan irratti ta'aa jiruuf sana abdii kutachuudhaaf jecha barataa Oromoos ta'e dargaggoo Oromoo sabboontota Oromoo qaqqaaleeyyii hawaasa kana gargaaruu danda'an egeree biyya kanaa murteessuu danda'an ukkaamsuu irrattidha kan inni xiyyeeffatee jiru. Kanammoo kan isaan godhaa jiran tokko walitti bu'iinsa sabaaf sablammii babal'isuudhaan walitti bu'iinsa amantaa babal'isuudhaan hawaasuma tokko yookaan immoo uummata Oromoo gidduutti illee amantiidhaa fi gandaan qooduudhaanidha kan isaan uummata Oromoo cabsaa jirani. Isa kanadha isaan faayidaa isaan barbaadan umurii isaanii dheereffachuudha akka ilaalcha kootiif wanti dhugaa qabatamaan jiru jechuudha. Tole gaamee yeroo ammaa kanatti raayyaa ittisa biyyaati immoo poolisii federaalaati immoo poolisii naannooti kan ijoollee barattoota Oromoo kana qeerroo Oromoo kana ukkaamsuudhaan qabuudhaan ajjeesuudhaan dararaa irraan gahaatti jiru naannoo Jimmaatti naannoo amma jirtu kanatti jechuudha akkasuma mooraa yuunivarsiitii Jimmaatti. Argitee egaa biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun biyya jalqabumayyuu afaan qawweetiin ijaaramtedha. Biyya seerri hin jirre, biyya heerri hin jirre, biyya olaantummaan seeraa inumayyuu hin jirredha. Siigalee mooraa yuunivarsiitii keessa namni tokko mooraa yuunivarsiitii seenuudhaaf jalqaba seera isaa eeggachuu danda'uudha qaba. Qormaata seensaa qoramuu danda'uu qaba. Waggaa 12 mana barumsaa keessa taa'uu danda'uu qaba. Amma garuu biyyattii keessa heerri hin jiru, seerri hin jiru, olaantummaan seeraa hin jiru waan ta'eef inumayyuu abbaa barbaadetu waraqaa eenyummeessaa abbaa barbaadeef hojjisiisee barataa keessa gadhiisee jira. Barataan Oromoodhaa poolisii Oromiyaatiin ukkaanfamaa jira, kora bittinneessaan ukkaanfamaa jira, humna addaa Oromiyaadhaan ukkaanfamaa jira, poolisii federaalaatiin ukkaanfamaa jira, raayyaa ittisa biyyaatiin ukkaanfamaa jira. Beeninnatii jedhanii warri addatti immoo uffata aal seerawwaa yookaan uffata seeraa kan hin uffanne kan meeshaa hidhatanii barataa keessa socho'aniin bakkaa fi yeroo namni kamuu quba hin qabnetti ukkaanfamaadha jira. Kana jennee adda baasnee himachuun nama rakkisa. Amma barattoonni kan hidhamaa jiranii kan ukkaanfamaa jiran hedduu isaanii jiru nuun jette barattoota kana maqaa isaanii naaf himuu ni dandeessaa? Hanga ammaatti barattoota meeqaadha yuunivarsiitii Jimmaa keessaa kan ukkaanfamanii fuudhaman? Argitee egaanii wanti kun ji'a lama oliif walitti fufee waan deemaa jirudha. Waqtiidhaan yookaan irraa jalaanidha wanti ta'aa jiru. Fakkeenyaaf ji'a lama dura barattoota lakkoofsaan gara nama 6 turanidha kan isaan butanii turanii ijoollee sana torbee tokko oliif darara hamaa erga irraan gahaa turanii booddee barattoonni warri mooraa keessatti hafan dhiibbaa gurguddaa gochuudhaan kan isaan ijoollee kanaaf sagalee ta'anii mana hidhaa keessaa baafatanii. Sana booda erga isaaniin baasanii booddee immoo
barattoota lakkoofsaan 11 irra ta'an irratti qabanii yakka tokko malee badii tokko malee osoo waajjira poolisiitti illee otoo ragaan tokko irratti hin funaanamin otoo yakkillee yookaan himanni irratti hin banamin fuudhanii karsheellii galchanii barattoota kanallee qeerroon bilisummaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaas ta'e kan magaalaa Jimmaa ta'u qeerroon bilisummaa Oromoo kan magaalaa Jimmaa wal ta'uudhaan ijoollee kanaaf sagalee ta'e ijoollee kana karsheellii keessaa baase. Ammas immoo irra deebi'anii Jimmaa Yuunivarsiitiin akkuma beekamu mooraa gurguddaa mooraa afuridha kan inni qabu irra deddeebiidhaanii sana boodallee ijoollee butaama turanii gaafa barataan dhaqee ijoollee kanaaf sagalee ta'ee gaafanni barnoota dhaabu gaafanni gara gochaa tarkaanfii fudhachuutti deemu sodaataniiti kan isaan gadhiisanii har'aa kana guyyaa har'aa kanallee barataa mooraa Jimmaa Yuunivarsiitii kan damee beekoodha guyyaa afurii fi mucaa barataa muummee ikoonomiksii tokko butanii har'adha kan isaan gadhiisanii wanti jiru ammaa fi kanadha. Kana jennee maqaa barataa hamma kanaa sitti himuu baadhuus irra deddeebiidhaan wanti kun kan inni ta'aa jiru jechuudha. Tole galatoomi kanattaan sudhaan tibbana gaa erguma barumsi eegalame naannoo Amaaraatti barattoota Oromoo addatti filuudhaan ajjechaadhaa fi dararaan gahaa turanii akkasuma ijoolleen gaa kan du'anis du'an kan hidhamanis kun hanga gamoorraa arii darbatamee lubbuun isaa darbu gahee jira. Kun gaa lubbuu isaa qabate kan galee jira kanatti buuteen isaa dhibeet illee jira akka odeeffannoo qabnutti akkuma kanaan yeroo sana tibba sana erga jalqabeeti hanga ammaa guutummaa biyyattii keessatti ijoolleedhuma Oromoo qofaarratti xiyyeeffateeti kan rakkoon cimaan irra gahatti jiru akkasuma gidduu darbe kana jechuun torbee darbee barattoonni Yuunivarsiitii Haromaayaa irraa 75 ari'amaniiti mana hidhaa seenanii dararamaa turan isaan keessaa garee barattoota 60 mooraa waajjira abaa'oo gullalleetti kan argamanii waan ittiin galan illee dhabanii rakkachaatti jiru yeroo ammaa kan isaan dura bahanis immoo akkasuma kan naannoo Amaaraa irraa galan ni jiru. Walumaa galatti barattootni Yuunivarsiitii biyyattii irra jiran irraa ari'amaa jiranii maal ta'uu qaba jettee isinis gaa ilaalchi yookiin ejjennoon keessa barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa maal fakkaata kanarratti waa'ee ari'amuu barattoota Oromoo Yuunivarsiitii adda addaa irraa ilaalchisee siin jechuun barbaada. Hayyeegaa ulfaadhu gaaffiin kee bareedaadha. Argitee amma Oromoon durii yeroo mammaaku maal jedha seete bofa hudduu lixee harkisanii cita gadhiisanii lixaa jedha. Dubbii amma Oromoon keessa jirtu akkanadha. Maaliin siin jechuu barbaade sa'aatii ammaa kana rakkoo Oromoo kana yoo dubbatte yoo sagalee waliif taate in duuta. Yoo immoo rakkoo dubbachuu baattes inuma duuta. Yoo dubbattes inuma duuta yoo callistes inuma duutaa jechuu barbaadeetani. Wanti amma ta'aa jiru mootummaan kun inumayyuu erga as maqaa jijjiirama jedhamuun koloneel Abiyyiin aangootti achi ol ba'ee uummata Oromoorra walumaa galatti rakkoo hamaadha kan ga'aa jiru. Kana fakkeenya sii fudhachuudhaaf fakkeenyaaf yeroo darbe naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti fonqolchi mootummaa geggeeffamee ture. Magaalaa Finfinneetti illee akkasuma geggeeffamee ture. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaa inumayyuu namoota sanarratti tarkaanfii gahaa fi barsiisaa fudhachuu dhiisee lixa Oromiyaatii fi Gujii irrattidha kan inni komaandii poostii labse. Argitee wanti ta'aa jiru ammas naannoo Amaaraa keessatti barataa Oromoo ajjeesuun barataa Oromoo ari'uun yoo xiqqaate lakkoofsaan barataa Oromoo lakkoofsaan 10 olidha kan du'an kan madaa'an namoota 200 olidha barataa 200 olidha kan madaa'e kan immoo as buuteen isaanii dhabaman illee akkuma kanadha kan immoo lubbuu isaaniitiin bahanii gara qe'ee maatii isaaniitti galan lakkoofsaan namoota 30 barattoota 35 ol ta'anidha.
inumayyuu amma immoo barattoonni kun immoo galanii illee lubbuudhaan qe'ee isaanii jiraachuu danda'aa hin jiran. Fakkeenyaaf yoon sii fudhadhe mootummaan nageenya waaraa buusuu dadhabee yuunivarsiitiilee dhaabbilee barnoota olaanaa hedduudha kan inni cufee jiru. Fakkeenyaaf Dirree Daawwaan har'a yuunivarsiitiin cufamee jira. Wallaggaa yuunivarsiitiin yoo xiqqaa torbee sadii oliif cufee reefuu guyyaa 2-3 dura beeksisa dhoobeeti kan inni waamaa jiru. Fakkeenyaaf yeroo darbe Wallaggaa yuunivarsiitiin mooraa keessaa humna waraanaatiin barataa yogguu gadi ari'u ijoolleen osoo gara qe'ee isaaniitti galaa jiranii kan balaa konkolaataa mudateen lubbuu barataas ta'e barsiisaa walumaa gala lubbuu nama 14 kan hin dhabne. Irra deebi'uudhaan immoo barataa Ifaa Taammiruu kan jedhamu kan Wallaggaa yuunivarsiitii irraa baratu lubbuu isaa baafachuudhaaf gara maatii isaatii godina Qellem Wallaggaa magaalaa Damdollootti galee achitti muraayyaa ittisa biyyaatiindha kan lubbuun isaa darbee jiru. Waa'een Oromoodha har'a kanarradha kan inni jiru. Rakkoo hamaa keessadha kan inni jiru. Argitee kanaaf egaa nama yuunivarsiitiin kan inni godhaa jiru sabboontota Oromoo ijoollee jajjaboo erga ari'ee booddee humnaan immoo qarshii geejjibaa kenneefi ijoollee kana gara qe'ee isaaniitti galchaa jira. Qe'ee itti galan kanatti immoo ijoolleen lubbuudhaan jiraachuu danda'an jiran wabii lubbuudhaan jiraachuu argachaa hin jiru. Barataan Oromoo sa'aatii kanatti nuti egaa akka qeerroo bilisummaa Oromoottis akka miseensa barataa Jimmaa yuunivarsiitii tokkoottis ejjennoo barataan Jimmaa yuunivarsiitii qabu yeroo dheeraadhaaf barnoota dhaabee sagalee ta'aatii ture. Walii isaatii akkuma guutuu biyyaatti sagalee ta'aa ture. Inumayyuu mootummaan sagalee barataa kana dhaggeeffachuu dhiisuudhaan barataa ari'uun itti fufe. Erga barataan sagalee walii ta'e fakkeenya sii kaasuudhaaf Jimmaa yuunivarsiitii irraa ammatti kan isaan qopheeffatanii jiran barataa 51 irratti tarkaanfii fudhachuudha. Barataa 51 sana keessaa barataa 8 yeroo darbe mooraa yuunivarsiitii Jimmaarraa maqaa isaanii baasanii kaan dismiizaalii kaan waggaa 1f kaan waggaa 2f ari'ataniiti kan isaan jiran. Akkuma ati amma dubbatte Haromaayyaarraa barataa lakkoofsaan 75 ol ta'u, Mattuurraa barataa 26, Dirree Daawwaarraa barataa 40, Bulee Horaarraa barataa 15 akkasuma yuunivarsiitiin kan akka Damdolloo kan akka Wallaggaa yuunivarsiitiileen afan Amboo faan illee barattoota hedduu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf qophaa'anii akka isaan jiranidha kan nu quba qabnu. Kanaaf nuti amma waa'ee barachuu, waa'ee ejjennoo baafachuu, waa'ee waa dubbachuu osoo hin taane barataan Oromoo dargaggeessi Oromoos ta'e guutummaa guututti hawaasni Oromoodhaa har'a lubbuu isaatiin jiraachuudhaaf iyyuu wabii dhabeeti kan inni jiru. Guutummaa guututti mootummaan hin jiru. Biyya kana keessa mootummaan badeeti kan inni jiru. Biyya kan bulchaa jiru humna waraanaati. Kanaaf wanti jiru kanaan siin jechuu barbaada. Tole galatoomee yakki kun laaligaa yakki kun hundi kan ta'atti jiru mootummaa Dr. Abiyyiitiin akka barataa tokkotti ilaalchee ati mootummaa kanaaf qabdu maal fakkaata? Hayyee egaa ulfaadhu mootummaa jette ani jallee mootummaan hin jiru siin jedheen ture. Argitee uummanni Oromoodhaa yeroo baay'eedhaaf kaffaltii gurguddaa wareegama hin barbaachisne wareegama qaqaalii lubbuu daa'imman meeqaa itti wareegeeti kan inni har'a ga'e. Qabsoo inni ittiin har'a ga'e kan ammoo duraa hataniiru, duraa saamaniiru. Kanaafan guutummaa guututti jalqabumayyuu tokko mootummaan hin jiru. Yoo ani mootummaadha jedha ta'e immoo mootummaa tokko mootummaa kan jechisiisu akkuma ati beektu yoo rakkoon tokko uumame madda rakkoo sanaa hubatanii qaama rakkoo sanaa kan ta'e irratti tarkaanfii fudhachuudha. Akka heera biyyattiittis akka aadaa hawaasa keessa jiraannutti akkasidha kan beeknu. Amma garuu rakkoon tokko gaafa uumamu mootummaan yookaan gareen qindaa'ee amma ani mootummaadha jettee humna waraanaa ofitti naannessee socho'aa jiru kun rakkoodhaan rakkoo furuudhaanidha kan inni gaaffii uummataa deebisaa jiru. Yoo uummanni Oromoodhaa gaaffii mirgaa gaafate maaliif gaaffii kana gaafattan jechuudhaan
rakkoo uumame sanarratti rakkoo biraa dabalee uumuudhaan kan inni gaaffii hawaasa kanaa deebisaa jiru. Kanaaf guutummaa guututti iyyuu mootummaan hin jiruun jedhaani amma humna waraanaati kan biyya kana keessa jiru yookaan immoo garee qindaa'ee fedhii dhuunfaa isaatiif deemaa jiru. Kan fedhii dhuunfaasaa dantaa dhuunfaasaa eeggachuuf deemaa jiru maleessa mootummaan hin jiru guutummaa guututti mootummaa tokko mootummaa kan jechisiisu hin jiruun jedhaani. Tole galatoomi mee walumaa galatti yaada baay'ee naaf hirtee jirta. Gaaffiidhuma rakkoo akka biyyattiitti barattoota irras ta'ee uummata Oromoo irra gahaa jiruuf furmaatni maali jettame? Argite egaa furmaanni isaa tokkodha. Furmaanni isaa nama ibidda sitti baatee sitti fiigu tokko ati namni kun diina keetii dirqama waan faallaasaa ta'e waan ibidda sana ittiin dhaamsisu baattee itti dhaquu danda'uudha qabda. Saayitii ammaa kanatti mootummaan Itoophiyaadha kan mootummaadhaan ofiin jedhee humna waraanaa ofitti naannessee jiru kun wanta inni ittiin hawaasa kana bitee jiru tokkoof tokko afaan qawweeti. Kanammoo ofirraa deebisuu kan itti dandeessu tokkoof tokko afaan qawweetiin ala wanti tokkoyyuu abdiin hawaasa kanaa tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf hawaasni Oromoodha akkuma kaleessa osoo gandaan waliin hin qoodin, osoo amantii waliin hin qoodin, osoo maqaa dhaaba siyaasaa kamiinuu waliin qoodin maaster pilaanii mormee hambise uummata baha Oromiyaa irraa uummata Harargee akkasumallee bara akka lakkoofsa Habashaatti bara 2010 lixa Oromiyaa irraa hawaasa gara Beenishaangul Gumuz irraa buqqaanii fi walumaa galatti sagalee ta'ee wantoota kana hundumaa dura dhaabbachaa ture. Har'a ammoo mootummaan koloneel Abiyyi kun hawaasa kanaaf egeree hawaasa kanaaf sabboonummaa hawaasa kanaaf aadaa hawaasa kanaaf duudhaa hawaasa kana akkasumallee sirna gadaa hawaasa kanaatiif waliigaluu akka hin dandeenye sirna gadaa hawaasa kana dhiibuu akka ni danda'u kubatee saayitii kanatti yeroo wal fakkaataatti haala wal fakkaataadhaan hawaasni kun wal bira dhaabbatee tokkummaa isaa cimsatee mootummaa ani amma mootummaadha jedhee of waamu kanarratti ka'uudha danda'uu qaba. Argitee fakkeenyaaf yeroo darbe akkuma ati beektu guutummaa guututti lixa Oromiyaarraa tajaajila bilbilaas ta'e kan intarneetaa irraa cufanii jiru. Sababa kana sababeeffachuudhaan dhaabbilee barnoota olaanoo hedduu keessatti magaalaalee kutaa magaalaa Oromiyaa hedduu keessatti hiriirri bahamee ture. Fakkeenyaaf akka magaalaa Jimmaatti hiriirri bahamee ture qeerroo bilisummaa Oromoo kan magaalaa Jimmaa jiraataniin ijoolleen yeroo sana hiriira sana bahanii rakkoo hawaasa kanaa dubbatan har'a lakkoofsaan ijoolleen nama 3 ta'an adda dureedhaan mana hidhaa waajjira poolisii aanaa tokkoffaa kan magaalaa Jimmaatti argamu keessatti darara hamaatu irra ga'aa jira. Darara saayitii ammaa kanatti jaarraa 21ffaa kana keessatti dhala namaarra hin ga'a hin jedhamnetu irra ga'aa jira. Kanaaf uummanni Oromoodha akkuma kaleessa harka wal qabatee wal deggeree wal tumsee maaster pilaanii mormee hambise sana akkuma mootummaa garboonfataa maqaa TPLFiitiin ture sana ofirraa kaase sanatti har'as maqaa mootummaa ani maqaa jijjiiramaan dhufe jedhee of waamu kana mootummaa koloneel Abiyyi kana dura dhaabbatee tokkoof tokko hiree isaa murteeffachuu qabaadha kan hin jedhu. Tole galatoomi mee dhumarratti gaaffii tokkoon si qaba. Egaa filannootu as adeemaa jira akka guutummaa biyyattiitti jechuudha. Filannoo kanarratti filannoon kun haala uummanni barbaaduun ni ta'a jettee yaaddamoo akkami? Yoo filannoon kun hin taane hireen uummata Oromoo maal ta'a jettee mee kan yaaddu? Argitee filannoo jechuun hiikumti isaayyuu jalqaba wantoota 2 yookaan 3 wal bira dhaabanii wanta keessaatii ta'u wanta si barbaachisu kan siif ta'u kan siif liqinfamu keessaa fudhachuu jechuudha. Filannoo jechuun hiikni isaa amma garuu wanti nu argaa jiru guutummaa guututti fakkeenyaaf akka ilma Oromoo tokkotti Oromiyaan godinaalee 21 qabdu keessaa har'a godinaaleen 9 oli maqaa labsii
yeroo atattamaa jedhuuni humna waraanaatiinidha kan isheen bulaa jirtu. Dhaabileen mormitootaa jiran addi bilisummaa Oromoos ta'u KFO'nis paartiin biyyaalessa Oromooti. Akkasuma paartileen maqaa Oromootiin jiran hundi isaanii godinaalee lixa Oromiyaa arfan yoo fudhatte godina kibba Oromiyaa yoo fudhatte akkasumallee giddugala godinaalee tokko yoo fudhatte guutummaa guututti godinaaleen gara 9 hanga 10 keessatti inumayyuu sochiin tokko geggeeffamaa hin jiru. Inumayyuu waajjirri paartii dorgomaa kamiyyuu banamee hin jiru. Saa'itii akkanaa kana keessatti filannoo wanti jedhamu hin jiru jechuudha guutummaa guututti godinaaleen ammasiin jedhe kana keessatti. Kanaaf egereen uummata Oromoodhaa ammayyuu yoo ta'e akkuma mootummaa maqaa TPLF'n durfamaa ture sana dura dhaabbatee harka qullaa dargaggoon Oromoodhaa rasaasa dura dhaabbatee of wareegee mootummaa sana humna isaa dadhabsiisee jijjiirama amma jiru jijjiirama dargaggoon Oromoo fide kana kan warri amma koloneel Abiyyiin jalaa hatee itti fayyadamaa jiru kan dantaa dhuunfaa isaatiif godhate kana fidetti akkuma kanatti dargaggeessi Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoodhaa osoo kutaa waliin qoodin osoo amantaa waliin qoodin yoo dursee dura dhaabbate malee inumayyuu uummanni Oromoodhaa gonkumayyuu filannoorraa abdii tokko hin qabu. Fakkeenya yoon sii furadhe lixa Oromiyaatti har'a dabballeen adda bilisummaa Oromoos ta'e kan Koongireesii Federaalawaa Oromoodhaa hundi isaanii mana hidhaatidha kan isaan jiran. Namni hawaasa kana barsiisuu danda'u hin jiru. Namni ani bori sagaleen isiniif ta'a ani bakkan isin bu'adhee hawaasa dura dhaabbatee haasa'u tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf hawaasni Oromoodhaa filannoorraa wanna eeggatu tokko jiru. Lammata immoo boordiin filannoo biyyaalessaa dheengadda guyyaa itti filannoon filatamu baaseeti kan inni jiru. Akkuma quba qabdu amajjii 10dha kan inni itti murtaa'e. Amajjii 10 jechuun akkuma beektu godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti daandiin hin jiru, dildilli hin jiru. Yeroon sun waqtiin sun waqtii gannaati. Waqtii dhoqqeen kutudha. Waqtii bishaanni daandii kutudha. Firriyyuu wal arguu hin danda'u. Yoo namni du'eyyuu namni du'a ga'ii wal hubachuu hin danda'u. Waqtii sana kan godhame filannoon kun jalqabuma isaayyuu. Kanaaf filannoomti kun mootummaamti kun iyyuu fedhii filannoo sana qabu jechuudha. Qaamumti ani amma mootummaadha jedhee deemu kun iyyuu filannoon kan adeemsifamu fedhii hin qabu jechuudha. Tole egaa mootummaan kuni amma viidiyoo xiqqoon irraa kutamee deemaatti jira gama sooshaal miidiyaa irraa. Mootummaan biyya bulchuu mootummaa an bulchaa jiru qofaadha. Namni yoo mootummaa kana hin filanne mootummaa nama biraatu filamee dhufee biyya kana bulcha jechuun abjuudha kan jedhamu deemaatti jira. Sun maal jechuudha akka isa malee tolaan akka jalqaba jedhetti akka jalqaba uummataaf waadaa seeni nama isin filattanii dura hin dhaabbadhu daqiiqaa 5 yoo taate illee ni dura hin dhaabbadhu jedhe sana waadaa isaa diigee har'aa humnaan akka bulchuuf yaadaa jirutti kan inni dhaadachaatti jiru. Kana ilaalchisee uummanni Oromoo egaa hireen uummata Oromoo qabsoo hidhannoo qofaadha jedheeti namni irra caalaan kan itti amanu. Haa ta'u malee egaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin immoo warri hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo biyya galanii jiranillee amma yeroo ammaa kanatti harkuma diinaa jala jiru. Kan barbaadan hidhanii kan barbaadan gallakkisaatti jiru. Murna muraasa kan bosonatti galee of wareegee lubbuusaa qaalii sana saba isaatiif kennee ija mukaa nyaattee uummataaf du'aatti jiru. Sababa sanaatiin egaa kan isinilleen barattootnilleen qeerroonillee uummanilleen dararamaatti jiru. Akkuma atiyyuu jettee godinoota 3 godina Wallaggaa Lixaa Gujii fi Boorana keessa waggaa tokkoof walakkaa caaleera erga komaandi poostiin buluu eegalanii. Amma immoo tasumayyuu gara godina Wallagga Lixaa yoo fudhattee ilaaltee sababa sakattaawwa bootiin niitoorkiillee irraa kutanii jiru. Manillee dararamaatti jira.
Meegaa walumaa galatti ati qeerroo Oromootiifis ta'e uummata Oromootiin maaltu isin baasa jettee dhaamsuuf yoo qabaatte gabaabsiitii naaf himi. Hayyee egaa ulfaadhu yeroo tokko ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaadhaa wanta tokkodha kan inni jedhe ani waanan godhu beeka ati waan gootu beekii jedhe waraanni bilisummaa Oromoodhaa uummata Oromootiin isin jiraadhaa ani isiniifan du'aa jedheeti kan inni bosona jiru kanaaf tokkoof tokko waraana lubbuusaa wareegee haroo dhugaa qorra keessa bulaa rooba keessa dhaabbachaa haduu dandamachaa dhagaa boraafatee ciisaa waraana dantaa hawaasa kanaatiif kabaja hawaasa kanatti gochuudhaaf dachee Oromiyaatti daangaa Oromiyaa sararuudhaaf jecha waraana ba'ee bosona jiru kana deeggaruun ala uummanni Oromoodhaaf fala tokko hin qabu kan hin jedhu ani dhaamsa ani uummata Oromootiif dabarsu inumayyuu kaayyoo kaleessa jaarraa abbaa gadaafaa jalqaban kaayyoo Elemoo Qilxuu jalqabe kaayyoo Taaddasaa Birruufaa jalqaban kaayyoo Laggasaa Wagiifaa kan isaan kaleessa irratti kufan kaayyoo kan eebbisaa addunyaadhaan galma itti gochuudhaaf tokkoof tokko uummanni Oromoodha waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabbachuu qaba waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu qabadha kan hin jennu an dhaamsan uummata Oromootiif qabu dhugumatti buqqa'uu uummata Oromoo dhaabsisuudhaaf du'a reeffa fudhachuu haati Oromoodhaa barataa ta'e yuunivarsiitii ergate Ifama niwutoorkii addaan jalaa kutee ayyeetti naafuufi. Ayyee egaa akkuma ni jalqaba siin jedhe uummanni Oromoodhaa kaayyoo jaallanni qaqqaaliin hayyoonni Oromoodhaa gootonni Oromoodhaa kaleessa lubbuu isaanii itti dhaban kana bakkaan ga'uudhaa fi kaayyoo kaleessa namoonni hayyoonni biyya kanaa kan akka Kaffaaloo fa'aa miila lama itti dhaban sana galmaan ga'uuf tokkoof tokko uummanni Oromoodhaa guutummaa guutuutti osoo wal hin qoodin osoo wal hin hirin osoo wal hin jibbin wal faana ka'e waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabbachuu qaba kanaan ala falli biraan hin jiru furmaanni tokko hin jiru uummanni Oromoo sa'aatii kanatti waraana bilisummaa Oromoon ala abdii tokkoyyuu hin qabuun jedhaan. Hayyeegaa ulfaadhu galatoomii maqaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaatiin asitti waamicha keenya argamtee dhageessee toora bilbilaa irratti argamtee yaada kennuu firuu keetiif hedduu galatoomin siin jedha maqaa daawwattoota barii maltiimiidiyaatiin yeroo biraa haala wal fakkaatu irratti sitti deebina nagaa nuuf ta'e hedduu galatoomi. Hayyee isinillee ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa qabsoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti isin haa tiksu. Ameen. Ameen. Galatoomi.